Yommuu lammiileen Itoophiyaa walitti bu'iinsa waggoottan lamaa keessaa bahaa jiranu kanatti qorannoon dhaabbanni Gaalaappi jedhamu kan Waashingtan DC keessatti argamu taasise namoottan haala rakkina diinagdee fi miiraa keessa akka jiran kan agarsiisudha. Qorannoon ji'oottan bara 2022 keessa taasifame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa dhibbeentaa 65 ta'anii waan nyaatanu argachuudhaaf yaalaa jiru. Gatiin midhaan nyaataa yommuu bara 2021 wal bira qabamee ilaalamu bara 2022 keessa dhibbeentaa 43 ga'ee jira. Wanneen muraasni caalaa barbaachisaa ta'an tokko tokko immoo dhibbeentaa 80 dabalanii jiru. Qorattoonni yaada namoota bara 2021 biyyattii seenuu hin dandeenye barattaanu yommuu deebi'anii dhaqanu jijjiirama guddaa ta'e argan. Kutaa Afrikaatti Daayirikteera dhaabbata Gaalaappi kan ta'an Zaak Biikuus qorannoo kanaaf namoottan 1,000 gaafatamuu isaanii ibsanii gara bakkeewwan walitti bu'iinsa keessa jiranuu akka hin deemne eeran. Bara kana deebinee deemuu keenyaa fi waan namoonni jedhanu dhaga'uu keenyaa fi dhuguma gammanneerraa kan jedhani Zaak Biikuus qorannoo kanarraa bu'iin argame waggoottan darbani ulfaataa ta'uu isaaniiti jedhan. Waldhabiinsa yookaan walwaraansaa alatti haalli hongee waggoottan 40 darban keessatti argamee hin beekne dhiheessii nyaataa irratti dhiibbaa guddaa akka taasise agarsiisa gabaasni kun. Haaluma wal fakkaatuun galiin maatiis dhiibbaa mataa isaa uumee jira. Lammiileen Itoophiyaa dhibbeentaa 45 ta'anii galiin maatii baay'ee ulfaataadha kan jedhan yommuu ta'u bara 2019 kan akkana jedhanii dhibbeentaa 28 turan. Zaak Biikuus naannoo kutaa Afrikaa sanatti bu'iin wal fakkaataan akka jiru himani. Dhugaadha Afrikaan bahaa akka waliigalaatti dhiibbaa hongee irraa kan hafe waldhabdeen Yuukireenii fi Raashaa gidduu jirus bu'iinsaa mul'achaa jira jedhan Zaak. Itoophiyaa dabalatee biyyoottan kutaa Afrikaa kana keessa jiraatan qamadiidhaa fi xaa'oo warreen Yuukireenii fi Raashaa irraa gara biyya isaaniitti galchanudha. Kanaafuu dhiibbaan addunyaa dhiyeessii midhaaniitii fi gatii midhaan nyaataa irra jiru miidhaa guddaa waan geessisaa jiru natti fakkaataa jedhan Zaak. Haalichi dhibee sammuu fi miira lammiilee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Namoonni yommuu gaarummaa haala jireenya isaanii tokko kaasee amma 10tti akka madaalan gaafatamanii bara 2022 3 fi qabxii 6 ture 10 keessaa jechuudha. Lakkoofsi kun bara 2020 4 fi walakkaa ture. Bara 2012 asii gadi bu'iinsa isa guddaadha. Qorannoon kun namoonni sodaan, quuqamni qaamaa, aariin, cinqamni akka isaan qunnamaa jiru himuu isaanii agarsiisa. Waa'ee dhimma qaamaa, nyaataa fi bu'uuraalee misoomaa gaafanneerra. Haala gammachuu qabuun jiraachuu ilaalchisee namoonni yaada isaanii kan ibsan miira gaddaatiin kan jedhan Biikuus sunis dhimma barbaachisaa biroo ilaalamuu qabuudha jedhan. Biyyattiin nageenya bakka isaatti deebisuudhaa fi sochii dinagdee deebiftee jalqabuudhaa fi bakkeewwan waldhabdeen jiranutti araara buusuudhaa fi hojii guddaatu fuula ishee dura jira. Garuu oduuwwan gaariin ammi tokko jiraachuu isaanii eera gabaasni kun. Nageenya uumuu keessatti waliigalteen diinummaa dhaabuu taasifame gargaarsa namoomaa irratti haala guddaa uumeera. Mootummaan federaalaa hawaasa addunyaa wajjiniin walitti dhufeenya qabu fooyyessuudhaaf yaalaa jira. Walgahii Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa isa ji'a muddee keessaa Waashingtan DC keessatti taasifame irratti hirmaannaa muummichi ministeera Abiy Ahmed taasisanii dabalate. Akka dhaabbanni Waashingtan DC keessa maandheffatee fi addunyaarraa yaadawwan walitti qabuudhaan beekamu kun jedhetti walwaraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoottan Tigraay gidduutti taasifamaa ture xumura argateera ta'a. Garuu dhiibbaan inni biyyattii irratti uume waan salphaa miti. Kutaa Afrikaatti Daayirikteera dhaabbata qorannoo kana taasise kan ta'an Zaak Biikuus akka jedhanitti qorattoonni Tigraayin seenuu hin dandeenye. Kanaafuu jiraattota dhibbeentaa 7 ta'an irraa yaada isaanii fudhachuun hin danda'amne jedhani Biikuus. Gareen qorannoo kana taasise kun qajeelfama yookaan pirootokoolii hordofu qabaatu ta'us al tokko tokkos haalawwan jiran irratti kan hundaa'uudha jedhani Zaak Biikuus.